Akkam jirtu? Egaa har'a kan isin gidduutti argamee fi sababa ilma Oromoo ta'ee fi akkuma kanallee amantaa Musliimaa fi Islaamummaa fi hordoftoota amantaa Musliimaaf illee kabajaaf jaalala guddaa waan qabuu fi egaa afaan isin ittiin nagaa wal gaafattan sanaan yoon jedhe natti tola ture hin beeku garuu kanaaf afaan Oromoon isin jedhe. Hunda caalaa obbo Suufiyaanii wajjiniin guyyaa muraasaa dhimmoota garaagaraa wajjiniin taa'ee yeroo muraasaa waliin dubbachuuf carraa argadheera. Karaa marraa dhufeen isaan nan afeerre obbo Suufiyaantu kitaaba eebbisiisa jennaan namoota tuun afeeramin dhufan keessaa tokko waan jechuudha. Sababiinsaa jaalala isaan eenyummaa isaaniif qabanii Oromummaaf qabanii sanarra immoo darbee namummaaf illee jaalala isaan qaban waan an beekuu fi beekumsan qabuun qabeenya muraasan qabuun wanta hundumaan isaan cinaa dhaabbachuu akkan qabu yeroo fedhe jechuudha. Determinationii dhaabbii cimaa waan an qabuu fi daandii marraa akkan dhufe as gidduutti argamuuf danda'eera jechuudha. Kitaaba isaanii kana yoon dubbisuu baadhis garuu guyyaa 2-3 isaanii wajjin taa'ee dubbadhee kitaabicha already jireenyi isaanii naa dubbisaniiru. Hojii isaan hojjetanii akkaataa isaan itti yaadanii dhugaadhumatti namoota ol adeemoo akka keenya yaangistarsidhaa fi isaanitti siqanii isaanii wajjin daqiiqaa 1-2 ta'anii haasa'uun ofuma isaafuu badhaasadha. Kanaaf namoota guguddaa as keessa jirtan fuuldura dhaabbadhee haasa'uudhaa fi yookaan isinitti muudhaaf ga'umsa isaan qabu garuu ijoollee dargaggoota akka koo ol adeemoo akka koo wantan isinii galaasu yoo jiraate kitaaba kirkira sammuu jedhu kana qofaa bitachuutu hin taane obbo Suufiyaan mataa isaanii illee bitadhaa isaanumaan illee gadi hin dhiisinaa. Isiniin jechuun jaalladhaa. Akkuma kana dhimmi kun jalqabee akkuma amantiitti hidhamee kan inni dubbatamaa ture amantiin fedheyyuu qajeelummaa gaarii ba'aan ba'eessa waan barsiisuufidha. Kiristaanummaas haa ta'u Musliimummaas haa ta'u jechuudha. Aadaan keenyi akka saba biyya kanaatti nuun lammiin biyya kanaa Itoophiyaanonni Kiristaanaaf Musliimii bara dheeraa waliin jiraate. Gaddaaf gammachuu baay'ee waliin dabarsine. Har'as immoo sanumatti jirra jechuudha. Cidha isaanii irratti nan argama. Gadda Waaqayyoon fidanii cidha koo irratti nan argamu. Nattis gadda Waaqayyoon fidanii kitaaba isaanii isa lammaffaas immoo akkuma kanaa irratti argamuudhaaf Waaqayyo anaanis hunduma keenya ayyaantoo godhuun jedha. Carraa kana naa kennuu keessaniif Waaqayyo isin haa kabaju. Fayyaa ta'aa ulfaadhaa.